inti intalu ta'e intatu ta'e immoru ta'e beeku waan isaan haasaa. Awooti inummaan kun naa ta'e inuman jigsa biyyasan. Basmaam Quddus minno. እዚህ ብቻ Rakkoon Oromoo ተማረ kana. እኛም ህዝባችንም እንዲበጠበጥ ደሙ እንዲፈስ እንድንሰዋ አንፈልግም። ቁጭ ብላችሁ አይ ኦሮሞ ዶክተር ገሩ ይስኑማ naa biraan fakkaate dhugaa maal jechuu barbaaddan osoo fiilmii yookaan immoo diraamaa ho'i hojjettanii baay'ee bareedduu bar diraamaa ho'i yookaan fiilmii ho'i hojjettanii baay'ee isinirraa tola maal jechuudha nuti biyya akka diigamtullee hin barbaannu yaada Jawaar Amaara jalatti raafamullee hin barbaannu lachuun barbaannu nuti nagaa barbaannu biyyi diigamte eenyutu miidhama yoo biyyi diigamte miidhamaan jalqabaa eenyu maali kana calculation kana herreeguun nama rakkisaa miidhamaan jalqabaa eenyuun akka ta'e herreegummaaf nama rakkisa biyya diigamte keessaa maaltu argame Sooriyaan hin diigamte maal inni bu'aa isaa mee ta'e Liibiyaan hin diigamte bu'aa isaa maal ta'e Yemen hin diigamte bu'aa isaa maal ta'e Yugoslaaviyaan addaan ciccitte bu'aa isaa maal ta'e kana isin jalaa bade moo akkam moo abbaan barbaade haa dhumatu hiyyeessa haa dhumatu kaayyoon kiyya galma haa ga'u akkas na fakkaata ka dubbitu akkas fakkaata beekam anaa miti kan fakkaate dubbitu akkas fakkaata jechuudha jalqaba biituun gaafa diigamtu Oromoon miidhama Oromoo keessa sabaaf sablammiin hin jirre hin jiru Oromoo keessa sabni hin daangessine hin jiru kallattii hundaan saba adda addaatiin daangofte Oromoon gaafa biyyi diigame kan saba hundaan wal lolu eenyuun ta'a Oromoo ta'a bara gaafa kana eenyutu dhumataree ilma Oromootu dhumataa jechuudha kun akkamitti akkasiin jalaa dhabame naan galu waa tokko isin haayimu ani siyaasaa Jawaar hin deeggaru garuu immoo waa tokko sii dubbadha waa tokko sitti hima gaafa Jawaar hidhamu yoo diqqaate si'a dhibbaa ol hiriira yaamtanii jirtan si'a dhibbaa ol yoo diqqaate kunis minimum garuu namni tokko hin baane kanaaf har'a Ameerikaa teessanii akkamitti biyya diiguu dandeessarree moo haadha ganiif yoo ta'e yookaan dhiibbaa uumuudhaaf immoo kan beekamtii argachuuf akka nuti amma beekamtii argachuudhaaf TikTok irratti waan agarree hojjennu motivational speaker doktorummaan gara motivational speaker taatan moo akkamsi akkas na fakkaate motivational speaker taatan na fakkaate wayyoo akkamitti diigdarree ka gaafsan iyyuu hin diigne har'a akkamitti diigdan hin jedhamu nama guddaa irraa nama dhaloonni irraa waa barachuu qaburraa wanti akkanaa hin eegge osoo garaa keessattuu yaaddee bara ol baaftee jechuun qabdu garama keessattuu osoo waan kana kan yaaddu taate akkanan goote siyaasan akka itti hoogganamtu akka itti taaligamtu qabdi keessatti illee yoo yaadde garaa keessattis yoo yaadde akka itti taaligamtu qabdi akkas hin jedhamu jechuudha har'a bar saba meeqatu Oromoon
biyya of dandeettu odoo ijaarachuu hedee nurratti duuluuf deemaa jechuudha. Osoo iyyuu achi hin geenye diina gamaa gamanaan ufuttarraa jechuudha. Ani kan akkasitti yaaddan hin beeku dhugaa dubbachuudhaa fi ana baay'ee na gaddisiisa. Yoo barachuun kana ta'e yoo doktorummaan kana ta'e immoo dhiisu wayya. Moo hin dogoggortanii doktor yoo afaan illee hin beeku jettanii jirtan sila. Afaan Oromoon beekuu rakkoon kiyya rakkoo afaan Oromooti yoo ta'e gadi ba'aatiin afaan Oromoon beekuu rakkoon kiyya rakkoo afaan Oromootii dhiifama naa godhaa jedhaa gaafa rakkoon qabu Oromoon gara badheessa dhiifama isinii godha. Amma warra siyaasatii miti kasinitti dallanaa jiru bar Oromooti isinitti dallanaa jira. Argee jira Oromoon haga isa miidhu. Haga miidhamu argee jira. Kanaaf gadi ba'aa Oromoon dhiifama gaafadha yoo afaan wallaaltan. Maali yoo afaan wallaaltan afaan Amaariffaa kabeettanii maa ibsanni? Hin beeku jettanii miira ragaa afaan Amaariffaatiin ibsatta yaada keessan. Waan hin taane dhaloota qabsiisuun hin ta'u jechuudha. Isa kana. Lammaffaa jechuudha guyyaa kaleessaa jeneraalota gurguddoo yookaan hoogganoota gurguddoo waraanaa wajjin mariin adeemsifamee jira jechuudha. Marii adeemsifamee jira achirratti kan gaafatame wotaaddarri tokko jeneraalli tokko jechuudha waliigaluu qabdanii duutii uummata keenyarraa dhaabbachuu qabnaa jedhe. Kuni gara biratti hiikkachuun barbaachisu. Namni hunduu gaafataa ture nus gaafataa ture. Waanuma uummanni gaafate namni ajajaa waraanaa kun gaafate. Kuni baay'ee siyaasa goonellee waan irraa haasa'uu barbaachisu miti jechuudha. Amma kanallee ajandaa godhee warri kaabaa kun akka waan waraanni ajajamuu didee itti kaasaa jira jechuudha. Hin ta'u kun jarana. Waan akkasii kunniin hin barbaachisu jechuudha. Walumaa galatti. Mee amma xiqqoosii viidiyoo Dr. Tsaggaayee baay'inaan sin dhageessiseetiin walitti deebi'e. Amaarri inni itti mamarrachaa ture. Amaarri har'a Jawaaris itti mamarrachaa jiru. Amaarri suni Tsaggaayes, Jawaaris, Abiyyinis, Lammaanis hundinuu diina Itoophiyaati. Aboo diinummaan kun naa ta'e inuman jigsa biyya sana. Dhugaan isinitti hima. Ani gijibu kanarraa taa'uuf hin deemu biyya Hacaaluu nyaattee Jawaartu na hafe jette. Gaafas hin kutadhe anichirra. Hacaaluu nyaattee Jawaartu na hafe jette. Hacaaluu maal jechaa ture? Aduwaan keenya Oromoon biyya jaaraa malee Oromoon biyya diigaaree jechaa ture. Utuu kana jedhu gaafa Maqalee Zanfaa maal jechaa utuu sirbu. Hanga daadhii mootummaan kunis kan ijoollee keenyaati jechaa utuu jiru Hacaaluu nyaatte. Inni hin geenye fi Hacaaluun du'e Jawaartu na hafe jette. Gaafasin kutadhean biyyattii tana fooyyessuun dimokiraatessuun riifoorm maal kan jedhu kun akka hin hojjanne gaafasin riqichi Oromoo fi Itoophiyaa gidduu jiru har'a cabee jira amma achi impaayera tana recognizing godhuu kanan jedhe. Ana caalaatti hin siqtan irraan dhaladhe. Maatiin irraa qaba Habashaa kana. Afaan isaaniitiin dubbadha. Amma iyyuu afaan Oromoo tolfadhee dubbachuu hin danda'u. Ana caalaa sirna biyya sanii fooyyessuuf kan itti dhama'e sirna heera mootummaa biyya sanii hayyuun waan san sirriitti qorate yoo jiraate namoota xiqqoodha ani isa duraati. Waanin ani seera heera mootummaa biyya sanii yuunivarsiitii irraa barsiisuu jalqabeef har'a and because I also launched the LLM program, the graduate program in Addis Ababa University. Har'a ijoolleen PhD seera heera mootummaa irratti specialize gootu baay'atee kan baate. I'm a good salesman, you know, I promoted the constitution, federalism, and so on and so on. And you know me from my speech in the interviews. I had a research project called Constitutional Redemption. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa isin immoo subscribe, share, like gochuun dagatinaa nagaa ta'a nagaan tura.